السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقة توتا شانالي كان أختو جرى جرتو سيفين جتشا أرى برانك دقة بدي سينو في برانك سونيس مالي سيسري رت برانك ويدا لقون فدا إسين إدارة اللي مبري بالله في ما بدي يتيار سكالينا كيتي ترتي أكنا يشون نكمني كربيجا قالودا في جداني جادمو حصل ما كيست لقيت وان تف هم رمات نفانا تراس من جدا. Hello. ايوه. نعيمة يجون نمنا تروفي سرعة تروفي بر. Barjechuu waan akkana yaadinii jira lubbuu jirtu raawwanni hundi gayaa namni yoo biyya ofiitti galallee waan hattee dhuftee biyyaa baate maa yoo si galchanillee. Tasuma waan akkasii yaadu gara biyyaan galu haga kana tureetiin osoo waa takka hin godhatin gara biyyaatti akkanaan tasuma hin galu. Aloo. Hin nagaa bar gara biyyaatti hin galuu siin jedha bara asumatti of ajjeesa malee hin galuu siin jedha gara biyyaatti. Mee sagaleen dubbadhu hin ciccitaa bara maal dhageessisu. Sitti hin dhagahamu ammoo Hin ciccitaa bara amma hin dhaga'amu garuu hojjetuu baatu. haasa'e bar waan isin jedhu asumatti of ajjeesa malee gara biyyaatti hin galuu tasuma gara biyyaatti hin galuu waan tokko osoo hin godhatin akkamitti gara biyyaa galaa waa takka dalagadhee hin qabu siin jedha. Bara waan akkasii ta'uu waan akkanaan jedhanii siin jedhaan immoo bara waan akkanaan jedhanii siin jedha. Maali jechuun filannoo hibaatu hin jirre na'ima jechuun wanni godhu waan hin jirreef tasuma biyyatti galuun fedhu amma sa'aatii kana keessatti yeroo ammaa kanatti nu jireenya akka malee qaala'ee jedhanii achi biyya keessattuu iyyuu namni gara deemu dhabe dheengaddu noo shimallis gabbeetiin miidiyaa irratti jireenya malee. Jechuun kaa nama jiru wanni hundi kun namaa mitiiree ka lubbuu ajjeesanii faayidaan maaltu jira. Kanaafuyyoo akkasii jechuun gara biyyaatti wanni galuuf takka illee hin jirtu siin jedha maali ka nurra jajjabaate fi jechuun ittiyuu hin deeme waan ta'eef homaa gara biyya sanitti galeetiin hin ganaa achitti cinqamuu achitti dararamurraa santuu irraa filatamaadha. Laala uzu billaahi min shaytaan rajiim waan sirraa utoo waan akkanaa dhaga'uu barbaadu. Maal jechuun filannoo hibaatu hin jirre banne hima amma wanni galuuf takka illee hin jirtu maalitti hin galaa jedha bara wanni itti galu maaltu jira. Ooma itti galu takka hayyuu hin qabu. Laakiin waan itti galanillee dhaban lubbuu ofii ajjeesuun kaayoo maal qabaa miti nama jirurra wanni hundi gadii fi wannallee hin gahe jedhi. Maayyee. Kana of ajjeesaa jinnii kana rabbuu sitti maleekaan sitti hin katabini nama jiru irratti wanni nama argitee hin qunnamne hin jiru badii illee nama qunnama waan ta'eef lubbuu of ajjeesaa kanaani keessaan qabu. Walla akkasii kaa jechuun asumatti malee beektaa nama tokkottu nimne jaratti illee jechuun keetikatti illee kaleessa qosii jala xiqqoo itti haasee jira asatti illee uummata akka hin dubbanne. Beektaan qalbiin namaddeetiin maayii kana online irra jiru waan ta'eef hojii quba qabdaanii walii dawwaltanii jennaani beekanaa dawwalee waliin haasofne waasaapbii isaa si erganaan jedhe waasaapbii na ergeanii qaba garuu waasaappiillee irra hin jirtu malee. Eeyyiti jechuun ani irra hin turre olaayinii gubbaa ka beektaa yeroo telefoona illee haasawwan sodaanna waan ta'eef amma iyyuu jara nu biraa achi deemtee naan amma reef jarri namni as dhufee naan sirratti cufeeyyu. Wallahi baay'ee ulfaata akkamitti isin argatan baasa. Jechuun dura akkuma isin jedhe kana beektaa dura illee galtu malee baasaboora fidii maal jechaa turanii miti kanaaf ani hin didee amma ani didee isin jennaan kaa jechuun giddimaan galtu malee jedhanii halkan dhufanii nu qaban sa'aatii sagalitti halkan keessa. Manumatti moo? Halkan dhufanii nu qaban malee malatti. Nama hedduu wajjin moo amma? Laaluma. Ijoolleen jiraa miire? Nu nama lama qofaa bare namni mana keessa bakka tokko nama lama lamaan galla. Akkasi sanuma bakka dhufanitti halkan as dura na gaafataa tura waan ta'eef ani didee amma dirqama galuu qabdaa halkanuma dhufanii yeroo keessa bakkuma rafutti chumatti na qabanitti fuudhanii halkan maneedhaan nu geessanii achi jiraa siin jedha ijoolleen nama illee nama shanii akkasiin jirtu. Wallahi baay'ee ulfaata ta'u garuu kaawwan nama qunname tokko wanni godhan hin jiru waan akkasii yaadin ati yoo si galchanillee maal biyya keetitti galtaa waa hortee rakkattaani miti. Maali horillee rakkachuu baadhu jechuun lubbuu namaa takkitti nama rakkisti barnaa nama biyya akkanatti biyya namaa tana barateetiin hin jedhe yoo biyyatti galee jedhe jireenyi jechuun qaama akkatti qaala'eetiin nuno zeetti nuu dhabamte kana mataa nama nyaatti yoo biyyatti illee galan.
jiru ka dubarra argitee jiru matana waa hedduu qaba nama keessaa baadillee barri madabraa akkanatti waa hafaa miti mala. Wallahi akkasi garuu ani amma waa Keessa jiraatuyyuu mala alamni heddumaate hubicha rakkattee akkana jetta. ani gara biyyaatti waan akkasii yaadu tamasiin jedhu tana malee abadan gara biyyaa hin galaa tasomenuma yaadina waan akkasii yaadu. Astaghfirullah laka asirraa soobadeen idda ba'ullee waan akkanaa kan. Akkasii siin jedha maal godhare kanaaf amma sittiin dheeressullee jedhi. Kanaaf biraangii si godhe malee akkasii miti sitti ta'udha. Maal jetta? Biraangii si godhee siin jedha biraangidha. Maaloo? Biraangii si godhee siin jedha biraankiidha. Ndagamu ni torkeetti jechita. Harni torkichi taa'uma takka nan dhageessuuf bitee kukkuta. Ni torki jechita hayyeesii bilbilaafachi yookiin sagalee sii kaya. Baay'ee ishee. Kabajamtoota fi daawwattoota kiyya siisarii gubbara irratti biraankii dalageetiin jira waan akkanaa tasumaa gurraan dhagahuun fedhu jetteet balaa buuste kanaaf akkasii yoo galtelee gara biyya galtaa jettee akkasii kanaaf kanarra daqiiqaa isinitti dheeressu waan ta'eef na waliin turtaniif hedduu galatoomaa isinin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.